هاي هشام عركفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا أبسيان بو جالت ترجمتني أكم جرتو نجاكي سني يعني نجاكية جالت واقعيو سنجاكي يبا إيسوس كريستوس يبكلن هاتو على جرتا من جرتان كيستي نجان دچا سني فابايتو جتون جالدا هرمو وانتني سني فكبدي فيتوكو أبسي ما بدي ما تورتيتني غافي بايه نجاكفتشا تورتني غافي كيسن ديبسو إيسو داف إديفا ما قداني سني جدا يعني علم كلين ساتي تقوشي سيرو روبا كان ما فيني سنين جدا أرمو غافيو بلوني كيا تكو كومنتي جالتي نغافتني أچمان سني فين ديبسا تكو فامو وانتو تأچتي سني بيا كيستي أجچو بربادن يويني نمو أجچو في سني مجاتو بودي حبدي كان سني فتاو وانتو تكو أمسا سني فتامو نفين سنين جدا أمسا كان أردفتني أجير أولشو دورسا like share subscribe gochuudhaan nabukkee dhaabbadhaan isiniin jedha ani obsee amboo isiniin jedha garuu asanaa sau keessatti dogoggora yoo jiraate ta'e na of kalchan isiniin jedha sagalee kee jettu yeroo baay'ee yaani kif daamili sagalee ko kana hol guddisee dubbachuu ulfaata prank irrattillee amma tokko halkanii sagaleen keenya baay'ee gadi bu'ee jiran dhagaamu dhiifaman isiniin jedha kana booddee sagalee keenya fooyyessee guddisee akkas waan hin jedhu isiniif galuuf haasa'uudhaaf yaaliin godhaan isiniin jedha kanattaan suudhaa maal jechuu dhuftee obsee naan jechuu dandeessu obboloonni keenya tokko obsee lakkoofsa bilbila keetii naan jechaa turtanii lakkoofsa bilbila kiyyaa kaleessa viidiyoo gabaabaa irratti maxxansee jira isa hoo isinitti argamu baati immoo duwwaa 9694335 kanarrattiin daaretti yoo dawwaltan argachuu dandeessu lakkoofsa hiimoo kiyyaa duwwaa 922533715 hiimoon isinii ba'uu danda'an isiniin jedha wantoota barbaadan yoo nattaasoftanii wantoota biyya keessa jiru hunduma isaayyuu miidiyaa irratti ba'ee inodeessani maaliifi namni tokko biyya gandaa kan jiraatu habdii horateeti galee biyya keenya keessatti akkas taana jedheedhaan malee miidiyaa kiyya irratti wantoota hin taane waan nama laaffisu waan mogolee nama buusu an dabarsuu hin barbaadu garuu immoo warreen hicciitii biyya keessa jiru baruu barbaadan immoo lakkoofsa bilbila hamma isin maxxanseen iimoodhaan yoo indaaretti ni ulfaata iimoorraan na dubbisuu dandeessu ergaa qabaattan yoo jiraates ergaa miidiyaa irratti dabbaru yoo qabaattan miidhama jaalalaan kan miidhamtan yoo maatiin keessan kan isin miidhani wantoota garaagaraa dabarfachuu karaa miidiyaa kiyyaa yoo barbaadan lakkoofsa hiimoo kiyyaatiin naqumnamaan isin jaa achirraa yoo na dubbistani ergaa keessan atattamaan miidiyaa irra oolchee namni kan irraa baratu yoo jiraate wantoota garaagaraan isin jedha kanaafi lakkoofsa kiyya isinii galee yaada dhumarrattiin immoo koomentii jalatti isinii kan maxxansaan isinii jedha akkasumaan akkasiidhaan isiniin jedha jabaadha waaqayyo jira waaqayyo immoo deebisee biyya keessatti nagaadhaan isin gashaa biyyi keessi akka odeessan ta'in namni ofitti amane jiraachuu homa danda'a garuu kan itti ofitti amanamummaa hin qabne jiraachuu hin danda'u biyya kam keessayyuu ofitti amanamummaa qabaate taana chaalenjiin kamiyyuu sitti dhufe damdamattee dabarsuu dandeessa biyya kee keessa safaan kee dubbatu dhiisiitii beeksisa kee bira jiraachuu dhiisiitii abdii wanti isin buusuun jiru galuu barbaadan taanaan galuu dandeessu maaliif biyya gandaa keessatti guddattee yoo jetteeyyuu guyyaa gaafa tokko biyya gandaa keessatti yoo dhukkubsatte wanta nama godhan hundi keessan hin beektu kanaaf wantoota qabdan hojjedhaati gara biyya keessaniitti deebi'aa galaan isiniin jedha anis immoo isinis simadhaan isiniin jedha Joko ga yani jira miti namni nama ilaale dubbachuu danda'a waan hin dubbadhu na argamata kanaaf isiniin jedha kanattaan suudhaan immoo waan ta'e mucayyoon tokko yeroo gara biyyaa dhufee si dubbisuun barbaada jettee rakkoo tokkollee hin qabu kootu na dubbisiin jedha lakkoofsa bilbila kiyyaa akkuma nama maxxansa yeroo marayyuu lakkoofsa bilbila kiyyaa isiniif kan maxxansaa na dubbisuu dandeessu abbaan na dubbisuu barbaadan marayyuun isiniin jedha bilbila kiyya isiniif banaadha waayifaan kiyyas immoo banaadhaan isiniin jedha isin wanti gochuu qabdan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbachuu qabdu yeroo marayyuu biyya keessa ta'anii viidiyoo hojjechuun baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii dubbachuu fi ala keessa baatee viidiyoo waraabuuf namni kaameeraa umsirra dhaabajjisaa kaameeruun si ta'a jechuudha ani amma tokko iyyuu kunoo gibbii keessaa fi mana keessaa alatti halarra bahee viidiyoo hojjedheen beeku baadiyyaarraan kan hafe jechuudha amma katamaa keessa iyyuu xiqqooshii warra baadiyyaa kanatu irra heeyyamamaadha viidiyoo namni waraabamuu fi jechuudha garuu warri katamaa keessa xiqqooshii jiranitti reega akka wanti wayitti si ilaalu jechuudha
yeroo kana isin jedhu akka waan janyaatee waan tokko akkasitti isin ilaalu jechuudha. Garuu warra baadiyyaa keessaa yaani dandeettii ammana qabaachuu baatan iyyuu viidiyoo waraabuudhaaf viidiyoo waraabamuudhaaf eeyyamamuudhaan isin jedha. Kanaaf viidiyoo gallee biyya keessatti hojjanna hojjettani ofitti amanamummaa qabaachuu qabdu. Maaliif hojjettani achitti laayivii irratti sa'aatii guutuu baay'ee nama dadhabsiisa beekanis kana. Kanaaf jabaadhaa hojjedha nan hojjedha biyya keessatti of amansiiseen galee ija jabaadhin hojjedha hojjette yuutuubara keddalaaki tokko. Ati immoo ija jabina hin qabdu baay'ee laaftuudha nama sodaatta yoo ta'e akkanumaan irriba kee dhabdee hin cannaqamiin yuutuubara dhiisi achumatti rafi dhugaa rabbii dubbachuuf rafi maaliif siiti namni ija jabaatu malee maal gochuu hin danda'u. Innaa kanaafi aan fakkeenyaaf xiqqooshiyyuu akkan galeen itoo waayifaa kana bituu baadhee akka ilaalcha biyya keessa jiruun waan inni yuutuubii kanarraa yoo naqaatan badee akkuma obboloonni kiyyaa aan fakkeenyaaf galanii miti badaniiru warra kaan hin jiran yuutuubararra jechuudha. Kanaaf warreen akkasittiin ofitti amanamummaadhaan hin hojjanna jettani dalagaa guddifadhaa eeyyama isaa guuttadhaa gala yoo irratti daladdeetta ta'e yoo wanta gaarii namaaf dabarsiteetta ta'e meebii kanfaluu danda'a. Anis kiffiyyaarra hin geenye garuu gara kanfaluurra jira jechuudha. Kanaaf warreen akkasittiin immoo dadhabaa jirtanii jabaattanii hojjettu biyya keessanitti galtanii ta'e hojjedha. Garuu biyyuma gandaa keessa teessaniyyuu viidiyoo ba'uu wantoota garaagaraa dubbachuu warreen saalfata warreen yuutuubarra dalagaa jirtan dhiisaatii rafaa dhugaa rabbii dubbachuuf. Innaa hordoftoota kiyyaa dhiifama guddaan isiniin jedha. Maali yoo jettan viidiyoo bilbila turan sana jalaa seenee kanaafan viidiyoo addaan kuteen isiniin jedha. Kanaaf wantoota akkasii isiniin jedha. Kan biraa immoo wanti dhaamsa isiniif gochuu barbaadu jechuudha. Wantoota isin barbaachisan kan akka maayikii kan akka ifaa yoo bilbila keessan kan irra kaawwattanii waraabdan jechuudha. Biyya sana keessaa fidadhaa kota maayikii jechuun kunoo ba'aan ishiin ulfaattu ishii xixiqqoo akkasii muttisaas immoo wantoonni garaagaraa marameetu seenama waan ta'eef shaantaa keessaa ba'aansaa isin rakkisuun isiniin jedha kanaadha. Kan biraa immoo wantoota biyya keessatti yooyin immoo yeroo galtan nu boqochiisaa jettanii yaaddan tokko wantoota akka baajaajii lafti ምናምን ባየው ልፋቻ ጅራ አመጀቹዳ ኡልፊና ሳይሮን ሲኒን ጀድ ቢታሳ ሶን ታይኒ ፕሮሰሲን ሳ ባየቴ ጅራ ማን ጫጫታ ያ አላህ እና ከሲኒ ሲኒን ጀዳ ከናፊ ዋንቶታ አከለፋ ፕሮሰሲን ሳ ባየቴ ጅራ ተቆፋሞ ዋንቲ መታጋይ ሚለ ሂነንቀቱ ጀዳ ሆሮሞኒ ዋንቲ ፍንፍኔ ፊ ጉራዩ ገራገራ ከሰ ዴማ ጅሮ አንተ ረቢር Ayo kali mama kudaga karena kani mana kuwake setain jeruk gubbi kesan jera sagale gara-gara senu semua di fama kudan sini jera karena fi wanton akasi bayi ulfatani jeruk abiyye hinkabu wanta iflafti bitamu wanti simpita cuk abdan achike setesani yo ini mo aku biyya tigaltani yusuki banurra bajaji bitadani sini ugara bidubacho mani biyo jetani suuqii banuuni kisaaraa qaba hamma fa'i bara kana keessa fa'i suuqii uffataa wantoota garaagaraa awwii war qabdan achumatti dhaaba dhugaa rabbii dubbachuuf homaayyuu nagadamaa hin jiru jechuudha. Akkan odeeffannoo tokko tokko dhagayetti jechuudha. Suuqii waan akka mana nyaataa wantoota garaagaraa banachuudhaaf karoora godhaa malee oyin bajaajii jechuun iyyuu bajaajii amma tokko bajaajii sana nama baatu iyyuu hin ta'in bajaajiin hojii hojjechaa jiru bajaajii sammiyaa fi abbaa kottee afurii sana jechuudha. Birriin isaa immoo birrii 600 fi wayii birrii 600 waan akkasiiti guyyaatti gabiin inni isiniif galchuu namatti yoo kennatan iyyuu guyyaatti birrii 300 birrii 400 waan akkasiitiin sini galchuu danda'a jechuudha. Garuu baajaajiin shin nama baattu guyyaatti 150 qofa sini galchite jechuudha. Kanaaf yoo itti yaadaati birrii isa kana birrii 600 500 wayi originaala isaa jechuudha addisiisa jechuudha. Birrii 600 waan akkasiiti jechuudha originaalee jechuudha. Kanaaf akkasiin isiniin jedha dhiifama guddaa garuu sooriyaan kiyya baay'ee garaasaa nama naamnitti qabamee jira. Yani sagalee sin jejjeeqaa jiru dhiifaman isiniin jedha. Kanaaf foorjechisaa immoo kan namni ittiin hojjetee tare tokko birrii 500 argachuu dandeessu 500 fi waan akkasiitiin dalagaan isaa immoo sawayya dhaabbataadhaan guyyaadhaan 350 argachuu dandeessu. Garuu baajaajii ishii nama baatu yoo ta'e
ishii 300 fi wayiin 300 bituu dandeessu. Garuu gabiin isiniif gashitu guyyaadhaan namatti yoo kennitanii birrii 150 qofa isin gashitu. Guyyaan immoo 150 jechuun taa'urra garuu wayya. Amma tokkotti yaadaati bajaajii isa guddaa ta'uu bitattanii baay'ee natti tola jechuudha. Suuqiin banaminaan hojjettanii keessa namansiistanii galuun baay'ee ulfaata jechuudha. Amma fakkeenyaaf danbiyya galee homaa hojjechaa hin jiru zimmee taa'aa jira. Maaliif wanti hojjedhu jira nama gabba'aa jechuudha. Kanaaf isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa waan baay'ee kaasee dubbadhee jira. Garuu maybe editing godha malee baay'ee sagalee namaa jiitu. Bolotan kiyyaa gibbii keessatti baay'ee caacataa garaagaraa jira. Kanaaf hangalee dhiifama guddaan isiniin jedhaa. Rabbii kuuwwa. Kanaafi kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsee Amboo jalatti argamtanii dhiifama guddaan isiniin jedha. Sagaleen baay'ee jajjeeqaa ture har'a jechuudha. Kunoo sayyuu gibbii keessatti waraabuu hangaleen isiniin jedha. Kanaafi wantoota garaagaraa wantoota akka bajaajii wantoota akkasii yoo lafa bittanii gurguruu malee lafa bittanii gurguruu yeroo isiniin jedhu ji'a 3-4 teessistanii wantoota akkasii botaatti jirtanii gurgurtanii wantoota akkasii hojjechuu dandeessu malee baay'ee ulfaataan isiniin jedha. Akkasiidhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maybe sagaleen kiyya isinitti dhaga'ama jedhee abdiin qaba hamma jechuudha. Caacatan baay'ee jira gibbii keessa dhugaa baay'ee nama dabbara namni zimmee ijaan zimmi namaaf hin jiru namaan dhaga'u dhugaa waaqayyo baay'ee nama haasa jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsee Amboo ammallee isiniin jechuu kan hin barbaadu warra yuutuubarra daraddan achi teessanii ofitti amanamummaa halba heena jedha yoo jettanii alatti ofiin hin xabiina dhugaa rabbii ofiin hin xabiina dhiitaa rafaa irriba keessa yaani qaxxeedha rafaa. Innaa kanaa akkasiin isiniin jedha biyya keessatti immoo yaani warri suuqii banachuu barbaadan soo jiraatan suuqiin amman fixaa garuu akka kiyyatti suuqii akkam bananii isin gorsa. Wantoota gochuu barbaadan kana yoo goone gatii isaa nu gaafadhu kamtu nu baasa hojjettanii isin ibsuu hin danda'an isiniin jedha. Garuu yaadni kiyya baay'ee bilbixxiidha irraa dubbachuu fi anaasa jalqabee anaa biidoo dalagu ka'ee yaani bilbileen natti bilbilamaa ture ijoolleen natti qaafate gibbii keessa waan ta'eef kanaa isiniin jedha yaadni kiyya akkuma yaani isin gala'ee yaada na hubadhaati itti fayyadamaa kan isin fayyade itti fayyadamaa kan isin fayyadamu dileet of keessaa godhaan isiniin jedha. Warreen immoo koomentii jalatti sagalee kiyyaaf ho'i wantoota tokkoof jechoota hin taane dubbattanii ani nangaashu ofii keessanii haasoftu malee ani nangaashu na ilaallatu waan akkasii asan bara obboleetti kiyya tokko jirti yeroo biyyatti galtanii ooyineen immoo koomentii namaa ol baastanii namni kana naan jedhee jettanii yaada keessan ittiin kenninaa ittiin xiyyeeffatinaa jette obboleettiin kunis immoo waybii yuutuubii ooyineen immoo wabii yuutuub jedhamti. Akkasumaan immoo hamboo yuutuubii kan jedhamtu wantoota akkasii irratti hin xiyyeeffatinaa jedhanii yeroo wal yuutuubii kana guddisnu liiv irratti wantoota akkasii haasaa tura an koomentii namaa ol baasee dubbistu warreen barreessitanii yoo kan na fayyadu nan fudhadha kan nan fayyadne immoo dileetiin godha jechuudha. Akkasumaan immoo viidiyoo kiyya keessattis immoo kan isin hin fayyadne hin fudhatina kan isin fayyadu garuu nu fayyade jettanii kan yaaddan fudhadhaa itti fayyadama. Namni namaadha namni hin dogoggoru hin jedhu. Haasa'u keessatti maal keessatti iyyuu namni hin dogoggoru hin jedhu hin dogoggora. Garuu dogoggora namni sun dogoggore faana fudhachuu hin qabdan dogoggora. Iddoon kun anaaf hin ta'u mucayyoon kun dogoggorteeti wayiin ishiidhaaf ta'eeti jedhaati bira tara. Garuu koomentii irratti waan hin taane hin dubbatina. Dhugaa rabbii. Anillee namni amman dubbates hin jiru yaani aadee kiyyatoon ta'in kan warra kaanii jechuudha. Koomentiin amilee nama buusa. Koomentii naa barreessaa, like, share, subscribe naa godhaa. Eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisuu iddoo dogoggoretti dhiifama guddaan isiniin jedha. Shalom nagaa fi ayyaana araara waaqayyo isiniif haa baay'atu.